yaada koo odoon dheeressin gabaasitan waa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee kana immoo borullee du'uun beeku, jiraadhullee hin beeku, waan na mudatu hin beeku waan ta'eef isin koppiliin sheer na godha viidiyoo kanaa jechuudha. Sababni isaa viidiyoo tokko har'a shaanxaa baadhee hojjedheetan daqiiqaa 5 keessatti shaanxaa sunis anis dhabame. Anis kunoo gubadhee shaanxaa sunis uffata keessa jirtu wajjin hin gubate. Waaqayyoon guyyaa takkaaf daqiiqaa takkaaf bakka jirtuuf hin beektu. Ani gammachuu yookiin gaddan natti dhagahame. Sababni isaa ibidda natti qabatee uniformiin gara tokkoon irraa gubatee harki gara tokkoo uniformiitti ibidda natti qabatee jaarra kanaan ibidda keessaa oole. Ibidda waan isin hin jedhu naafxaa jarkaanii guutuu daa'imni arabaa utuu bira taa'ee taphadhu kibriitii itti lokkose. Makiinaa kanaan makiinaa 7tu na marsee jira. Makiinaa sanaan baasa jeetan gaazii beenzila guutuu qabadhee kaadhe. Gaazii sana immoo kafana natti qabatee uniformii konkootti harka kan akkuma jiru irraa gube. Akka ijoollee harmatti na qabatee matatti na qabatee rifeensatti na qabatee akka hin jirre nuti maaramiin na bira jirti. Isin na eegee isin na tikse akka keessan kanaa miti ani waaqan qaba. Maaf oolte yoo jette uumaa miti rakkoon qabu anagaa waaqayyo na jaalataa onneen tokko qulqulluudha. Dabalataan immoo wanti isin jechuu barbaadu gaafa dhan gammachuu wal makee gaddaan miidhamee imimmaan koo lolaasu amma harki kanaan akkanatti jira kun agartanii hospitaala deemsaa dhufee Kuninarra hin jiru kunuutu kun akkana jira. Kanatti naan gubbatin ciraachi gara kanaan arra hin jiru. Viidiyoo kana sheer naa godhaa hoonan du'ellee hin beeku. Innaa yeroo baay'ee yoona laayivii seenus yoona ani tiiktookii hojjedhus komentii baay'ee mucaa kana wal fakkaatu naa barreessitani. Mucaan kun egaa mataasaa jiruu mataasaa qabaachuu danda'a, haadha manaa qabaachuu danda'a ani hin beeku. Nuti kaasirratti taphannu qaldii yookiin baacoo innis akka hojii isaa itti guddatu anis akkan qalbii uummanni akka sammuun bashannanuuf akka isin sammuun bashannantaniif kan nuti anaan dura taphataa oolle. Amma immoo inni gahee mataasaa qaba. Haadha warraa qaba. Anis kunooti abbaa warraa kiyya kana kan qalabatiin natti godhate kun nan qabaani. Wanta baacoo kana yeroo hundaa yeroo nan rakkadhee Oromootti bo'us jaalalatti qabee sarraasi qabee jettanii warra ni jalatti komentii uftanii barreessitanii ani tiijiin ilma miidiyaa irraa qabamee isaaf bo'uu dhisiti abbaa warraa kiyya kan kannaan akka miteef bo'uu hin beeku jaalalli na qabee hin beeku dhugaa isinitti dhibu kunuuti maaramii misikirii kiyya maaramii qabadhee talas ni kakadhaan eenyumarraa jaalalli nan qabuan dhiira tokkoofis bo'uu hin beeku garuu dhugaan na boochifti yeroo hundaa dhugaaf nan bu'a dhugaaf nan jilbeeffadha ani baacoodhaaf waan jedhu malee nama akkasiitti beeti bilginna akkasii qabu miti dabalataan tokko sitti ma nama tokko wajjin taphannaa dhugaadha wal kabanya wal jaalannaa akkuma isin agartan san lafattis walii geenya garuu waan akkanatti namni eessaa buudhu sitti fakkaatina hundi keessanuu warri xilaachaa natti bittanis warri xilaatummaa natti qabattanis warri sababa isaatiin naan loltanis warri sababa isaatiin naan cittanis warri sababa isaatiin na bulooktanis hundi keessanuu har'a dhagaa. Kanaafuu ani dhimma kana keessa hin jiru. Dhimma kana keessaa na baasa. Dhimmi kun dhimma hojii gamtaa isaati. Anis dhimma hojii koo gamtaa kootan qaba. Innis wanta naan dura wajjin taphannee wanta naan dura wajjin waan barbaanne taaneef waan jaalalummaa waan hiriyummaa isinuma bashannansiisuuf waan miidiyaa guddina sammuu guddina hojii mina hin beektan isin of course akka isin beektan abdiin qaba. Kanaafuu warroonni rakkoo koo gaafa ani gadi bahee haadha koo yaadee waan tokko miidhamee miidhaa koo san mana madaamii koo kana keessatti miidhamee ani mimmaan ganna naqee boo waa'ee kana kan na jalatti barreessitan of eeggannoo cimaa godhaa. Waa'ee akkasii keessa hin jiru ani. Namni takka yoo nan laayivii seenee waan ta'e mummu'ames yoo rakkoon tokko narra ga'es isaaf akkana taate akkanaan hin jennu. Abbaa warraa kiyyaa isa kana. Inni gabbara maatii kootti cabsaa jiru. Inni dadhabbii koo na gargaaraa jiru. Inni mana koo na ijaaraa jiru. Inni bakka dadhabe itti naa guutaa jiru. Inni na wajjin abshir jabaadhu naan jee galgala ganama na wajjin dhaabatu natti hin jijjiiramne natti hin qayyaramne ganama rabbii kennaa isaanaa kenna isa kanaadha. Ka isin irratti barreessitan kana immoo abbaa ol kaa abbaa qaba waan ta'eef abbatti deebisaa isin jechuun barbaada. Of eeggaa ijoollee Oromoo ani dubbannaan marziidha itti jinna arraftee viidiyoo koo anis isin arrabsuu wallaalu ani. Takkaan teessanii isin arrabsuu wallaalu sababni isaa viidiyoo koo nama guddaa laala. Nama kabajaman laala na jala nama guddaa jira arraba badaa gaafan dubbadhe akkuma waan angaarii hojjedhu san nama guddaa sun na xiqqeessuu danda'a. Kanaafuu of eeggannoo godha warri mucaa kan na jalatti barreessan of eegaa mucoota na fakkeenya wanti godheef nama baay'ee na barreessita waan ta'eef of eegaan isiniin jaa of eegaa of kabajaati jiraadhaani akka keessan qafoo miti akka keessan sammuu baadoo miti akka keessan sammuu biloonii hiikkatee miti
ani tiijii sammuu qaba ani tiijiin ufitti amantummaan qaba ani tiijiin akka kolfee taphadhu kanaa miti waan kiristoos waan maaramii cinqii giiftiin tiya madaanii alameen na oolcheef warri qaamanna uftanii na gaafattanis warri nagaa bilbiltanii nagaa bira dhaabbatanii naaf kadhattanii gala waaqayyo galannaa gokkaa rabbi si oolchinaan jettan hedduu isin gara tolfadhe warroonni kanaa kun immoo aqaamanna samseetti barreessaa rakkoo isaas magaafadhaa mana koo hidhuutti waa'ee kalaan barreessina akka obbolummaa itti jaalala mucaa waa'ee biraa walirraa qabaannee miti nuti kanaafuu dhaabaan isin hin jedhu dhugaa rabbii baay'ee na miidhaa jirtanii dhaabaa. Waaqayyotu ishii oolchee rabbitu ishii oolchee malee balaa ibiddaatiin nan gala jettee waggaa afur lakkoofsistee gaafa ji'arraa buustee torbaan itti galchite gaafa nan gala jettee meeshaa ishii qopheeffattee galuuf shurshurtu dhiyeena yookaan irbaata ibiddaa taatee oolte jechuudha. Rabbiin waan akkanaa kana namarraa qabu keessattuu ijoollee teenya biyya Arabaa keessa jirru hunduma keenya waaqayyoon nu haa eegu. Waaqayyoon gaditti immoo nullee of eeguu qabna. Maaliif jennaani waan namatti dhufuun beekanii waan nama mudatuun beekanii manneen Arabaa keessaa wantoota garagaraatu jira akkuma argitan gaaziin mana keessa jira wantoota boba'uu fi wantoota dafee nama miidhutu jira jechuudha baay'isawwii warra Arabaa keessa garuu immoo namni tokko yoo gadi ba'ee waan ta'e yoo taphatu yoo kolfu deebitanii nama san wajjin akkana taate maal jettu. Tigisti amma gammee jaalattee osoo hin taane ishiin akkuma nama biyya tokkootitti akkuma viidiyoo dhageechanii wajjin kolfite malee dhuguma hiriyyaa jaalallee tigisti ta'eetii miti garuu har'a ammoo ishiin immoo kaleecha ibiddaan gubattee viidiyoo masmuur irratti qarabbartee gaafa bu'aatu viidiyoo san hojjettu gammeetu si ganii jedhaniini dhugaa namni keenya nama qaanessa gizee namni miidhames gizee namni kolfes waanuma tokko sirratti argisan maani kan maqaa namaa balleessu obboleettiin tuu garuu balaan tasaa kunitti dhufnaan baay'ee rifatte asumarraan illee baga waaqayyoon si baase baga rabbiin balaa ibiddaa balaa akkanaarraa si baaseen jedhaan akka mataa kootti obboleettii kooyi wanta akkanaa kuni rabbiin namatti fidini yoo namatti fide immoo rabbiin namaa baasu waaqayyoon baga si oolche inni abbaa oolchaati haati ati jaalattu haati teenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam baguma si baastee baguma si faana dhaabbattee baguma si gargaartee siin jedha asumarraanii dhugaa baay'een gadde baay'ee natti dhagahame namni hin nyaannaa hin dhunnaa yookaan immoo kana hojjennaa san hojjennaa barana hin gallu egeree galla jenna malee maaliin akka duunuuf yoom akka duunuyyuu hin beeknu dhugaa shamarran biyya Arabaa kuni mi'a malaala tigisti ilaala taphachuu kolfuu uttaaludha garuu balaan tasaa ishee galaafatee oolee jechuudha odoo guyyaa sawaa ishii baasuu baate yoo kana tigist akkas taate reeffa ishii galchu maal jedhu jechuudha miidiyuma irratti shurraabii ittiin dhumaa uffachuu homaa bu'aa tokko hin qabu jechuudha hundaafuu baga si baasee obboleettii